guyyaa murtiin kafaruuf deemu namni sappoortii godhaa ture safaaba. Mee daqiiqaa tokko naa kenna. Aadsaa qoqqoo. Laal qorti keen kiyya. Keen na daqiiqaati illee na obsi. Tole. Amma isi baasu jiraami isirraa yaada bitadheen siifillee kan naa sa'a dheertu haasoyta biraa. Ishi. Kana mayyuu Callisee jira. Ishi galatoo malfaadha. Luuloo ati fufi. Jaalibsaa dhimmi kun dhimma harargeellee ta'u jimaalleen keessan ta'u mas'alaan nuti irratti wal dhabne waa'ee haraamaa fi halaalaati malee waan biraa waa'ee qabeenya keessanitti bu'uu waan biraa irratti wal hin dhabne sigalee mas'alaa tana keessatti immoo haaluma kamiinilleen hordofaan amantaa islaamaatiin ala dhufeetiin as keessatti inni halalchuu hin danda'u inni haramsuu hin danda'u jaalibsaa jaalattee jibbitee jechuudha. Sila kana ta'eef nama kana dhimma kana keessa baasi yoo ka dandeettu taate. Har'aa asin bira dhufeetiniin daa'ima afaaniin daa'ima dibateetiniin akkas godha. Gaafa murtiin waan imooshinaala ta'eetiniin akkas godhachaa ture sanis isa fa'aa namni harka dhahaafii ture. Dhimma islaamaa keessa islaamuma fixate. Nuti kan haraamaa fi halaal irra wal ati afaan keessa nan dhaabatiin viidiyoolee inni gadhiisu Assalamu alaikum bifama Lulu ibsa yoo kana dhaggeessu taate waatiin dhageen garuu si biraa fi rakkoon qabu siin kabaja siin jaaladha rakkoon qabu garuu dhimmi kun dhimma islaamaati irrallee borullee haraamaa fi halaal islaamaa Ustaad biyya xiqqoo naa obsi ustaad yaanaatu gaafii irraa bitatee ati illee ni gaafattaa bal'inaan nu birii itti rakkoo daan gaafii bilaalala gaafii miti seefuddin kiyya ol deebimee obboleetti teenye Lulu assalamu alaikum Waalaikum salaam Ustaad irraan fitadhu xiqqoo ati shari'aan akkanatti haasa'u siif hayyamte shari'aan akkana haasa'u fi hayyamte sagaleen dubartiin awuraa miti akkaan qara'etti Okay, an akka sagaleen dubartii awuraa taate quraana irraa seebidu ani sheekummaa ta'een fudhadhu obboleetti xiyya sheekummaa miti akka sagaleen dubartii awuraa taate quraana irraa seebidu hin fudhadhu jedhe sirraan fudhadhu Okay, ati quraana rabbititti hin amantu jechadha. An kana haasa'u as biran dhufne amma. Okay, mee suuratul ahzaab banadhume? Hin beeku an suuratul ahzaab hin beeku. Okay, jecha rabbititti hin amantu? Aboo jarana siifi mama bayaanii fi lulu waan sagalee peenteen isin waraabbattee olii gadiin isin deemte rabbi sodaadhaa dhaabbadhaa waan kana keessaa ba'a. Dhiifama haa waraabbattu dhiisi. Aboo dhiisi mama bayaan siin kabaja siin jaaladhaa dhiisi waan malee barreessu jirta. Wayi balleessu jirta dhiisi. Dhiisi sooshaal miidiyaa kana naatu irratti waan ta'u naaf beekaa dhiisi. Haashir dhiifama. Waan feetan haasaa baay'ee. Haashir ilaa amma maaliif buute? Okay. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul ahzaab keessatti akka sagaleen dubartiidhaa awuraa taate nu dubbate amantaa tamti siif hayyame obboleettitiyya. Amantaa tamti siif hayyame dhiira jidduu teessee rabbi rahmata isinii haa godhu warri dubartii waa barate tadaawaa godha jettee ol baate fuufuutan rabbi rahmata isinii haa godhu. Shoof dubartii jechuun sagaleen ishiidhaa tokko farata awuraa. Quraana rabbiidhaatiittu akka gartee sagaleen dubartiidhaa awuraa taate quraana rabbiidhaatiittu dubbata. Maali namni quraana rabbiitti hin amanne afatu'minuuna bilbaat wattakfuruuna bilbaat gariidhatti amantanii gariidhatti maaliif kafartan yaa rabbi subhaana wa ta'ala moo quraana kana garitti amannee garitti hojjanna maali boo rabbiin hin sodaattan isin yogguu dhiira jidduu teessanii dhiira jidduu yeroo teessanii inimaa da'awaadha goona kajettan kan taatan maali boo dubartiin akkanatti sagalee ol fuutee sagalee oowwitee sagalee ol fuutee akkanatti haasa'ummaan islaamummaatti tameetti isinii hayyame. Ahmad barsiisaa waloota galchi. Ahmad barsiisaa waloota galchi ibsa. Ol galchi abbaa feetamee eenyummaa kalimaa tokko dubbadhu yoo ibsaan naa eeyyame. Kun haasan jira ol baa sagalee dubartiidhaa awuraa miti kajettan ol baa hayee dubbadhu qaadi eenyu maayir. Dubbadhaayya. Masar kiyyanaa isin dura dursaa wanta kan dubbadha iddoon dubbadha dhiifama na gota. Ani waa hedduun dubbadha adeemsa manaatu waan tokko sirreessu barbaada. Dhugaadha wanni isin dubbattan wanni ammaa deemaa jiru waa'ee uummata islaamaatti jidduudha haraama halaal islaama laala dhugaa kanatti amanna. Obboleessi keenya kennaa kana waama orommaa wal fida
inni wanni reef ol bahee fi faaruu gartee obleessi gartee jaalibsaan irra banee fi faaruu tan irratti hin banini yoo nashiidaa gartee namni kiristaana tokko irra banillee namni akka biraa fudhata waan kanatti hin fayyadaminiiti faaruu fi nashiidaa dhaawu waa'ee arrabaa keessatti fayyadamuun sirrii miti akkuma islaamni fi aaruutti namni aara jeeti isaa wajjin walii galan kana gahaadha waan biraa haasa'uu hin danda'u qabu hin qabu bakka tanacha inni samtuuf ol hin baane kennaa geggeessaati isin raasawa maal jennaan garee shaadaa keessatti bakka hundatti hoggaa falmaa goonu bakka biraa keessatti hoggaa haasawani namuutu amantiidhaan kitaabaan dhugaa irratti irra wal amansiisuudhaaf tattaaffii godhata garuu Inya mau amantirra haasawaan jiru waa'ee jimaarra waa'ee amantarra. inni waan oseen yeroo takka ustaad maabir bayya ani nan baha dhaggeeffadha waa tokko dubbadhe just 1 minute karra yaada sirrii jette ani maaliif hin dubbadde jalqaba ibsaa bira kan hin dhufee fi otoo ajandaa kana qabatee deema ta'e hin dubbaddu faarfannaa banee waan haasaa turee fi akkuma karraan jedhe amma kunoo ol seeneen jaalibsaa si kabanya si jaallanna akkasitti faarfannaa bantee gaafa jechan taane aartee miira keessa galte waan hin taane dubbattu akkasuma namni tokko nashiidaa banee yeroo jecha arrabsoo tokko fayyadame atillee hin jaallattu immoo sin jaallanna kana dura immoo maaliif hin viidiyoo hojjedde ijoollee wallaggaa jedhamee irra deddeebamee waan dubbatamuu fi nuyi akka ijoollee wallaggaatti sin jaallanna sin kabanya ijoolleen harargee immoo jimaaf bakka akka qabdu sirriitti bareecheen beekaa ijoollee harargee wajjin jiraachaan ture jimaa kana dhoksee bakka yuunivarsiitii seensuun hin dandeenyetti kompiitara koo keessa gashee kompiitara walitti cufeellee dhoksee isaaniif gashaan ture maaliif jennaan jimaaf bakka hedduu qabu ijoolleen harargee namni jimaatti bu'e nama gumaa ija isaaniitti bu'eedha kanaaf iyyuu hin jaallatu oromoo waan ta'aniif immoo wanta isaan jaallatan kana kabajuu fi qabna malee waa'ee halaalaaf waa'ee haraamaa miti kan hin dubbachaa jiru sinii galee kanaaf iyyuu jimaan haraama gaafa jedhamu ikoonoomii isaaniidha beezii isaaniidha ittiin jireenya mataa isaanii gaggeeffatu ni jaallatu akkuma nuti waan qabnu tokko jaallannu isaanillee jimaa irratti xiyyeeffatanii jimaa waan jaallataniif jimaaf bakka waan qabaniif nu ijoollee wallaggaa kanaaf nun tuqinaa sin jaallanna jedheetiin viidiyoo hojjedhe anyways ani dhimma amantaa miti kun dhimma amantaa wajjin waliin ilaallatu namni amantii barbaade hordofuu danda'a amantii barbaadetti buluu danda'a dhimma amantii karaa amantiin baaneen kana jechuun barbaada yoo yaada dheeresse dhiifama yoo dogoggorellee dhiifama namni akka hin taane hubachuu danda'a kanuma jechuun barbaada galatoomaa jaalibsaa hundi keessan hedduu sin kabajaa hedduu sin jaalladhaa oromummaa waliin qabna dhiigni keenya hiddi keenya tokko kana jechuun barbaada xumureera. masarqaatiin fudhu bakka kennaa gaggeessaa bakka ati firaa deemii bakka isaan haasa'u. Galatoomaa amma nan bu'a. Jalqabatti obboleeyyan bakka jirtanitti rabbiin isin haa tiisu siin jechaadha. Waa'ee jimaadhaa dubbachuudhaaf jalqaba dura nama amma jimaan haraamaa jee mataa fi eenyuudhaan lole kana dura ilaallu tokkoffaa irratti jaamee Afrikaa irraa hin dubbatu jaamee Afrikaa jechuun akkamitti jaamee Afrikaadhaa tasuu daansan seenanii waan jirran dubbatu tokko namoonni jaamee Afrikaadhaa san seenan waan hin beeku irraa hin dubbadhaa beekalu nama Sudaan san taa'ee nama jaamee Afrikaa sirriitti beeku. Ahmad. Taraan kiyyaa bareedsaa. Ahmad obsi taraan keeti siifin Ahmad karraa waa bareedsa Ahmad. Naam. Jimaan haraama moo halaal? Koi siifin itti dhufaa koi haati na obsi baabaa na obsi arraba ni jirini na obsi dura. Nama gartee jimaan amma haraami moo halaalii waa'ee haraaminnaadhaa juukanarraa hin dubbadhaa siin jee tokko faarratti tokko jaamia Afrikaa tana akkamitti seenanii waan jirran dubbadha. Jaamia Afrikaadhaa tana warri jaamia Afrikaadhaa seene illaa nama tokko yoo ta'e malee kan hin beeku keessaa nama tokko qofaatu saanaawii Suudaanii fudhatee kara seeraatiin ulaagaa guutee jaamia Afrikaadhaa san saanaawii Suudaanii fudhatee seenee gargaaraa mudiira jaamia Afrikaa ta'e. Nama jaamia Afrikaa baratan kana irra caalaan isaanii shaadaa kijibaa biyyarraa tolchaniiti birrii kuma takka Itoophiyaadhaan tolchaniiti jaamia Afrikaa sanitti seenaa turan. Namni amma jimaan haraami dhibbarraa dhibbatti jimaan namni tokko haraami hojii miliyoona meeqatti jimaa haraamii jaahuni namni jimaa nagadu mana isaa keessa taa'ee jimaa nagadaa ture. Mana isaa keessa taa'ee yeroo gartee jaamia Afrikaadhaa baratu san mana isaa keessa taa'amee jimaan nagadamaa ture. Mana isaa keessa taa'amee jimaan nagadamaa ture. Ni beekan Sheekh Usmaan Harrajanii jira namti amma
Sheekh Usmaan Harar Kunfaan warra jireenyi isaanii jimaan gogogaan biyyarraa dhufee fi biyyarraa dhufaaf jimaan kun Suudaanitti jimaa kana jireenyi isaanii jimaa irratti hundaawaa jimaa kana nagadaadhaa turan. Nama kanaa wajji nyaachaa wajji dhugaa turan. Nama waan haraamaa dalagu, nama waan muskiraa dalagu, waan nama farshaansu dalagu, waan nama macheessu dalagu, waan ifu nama wallaalchisee fooqee irraa nama darbu dalagu akkamitti isaa wajjin mana galee kiraa isaa irraa fudhatee wajjin taa'uu dandeenya. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan gaariirra wal gargaara hamtuurra wal gargaara gaariirra wal gargaara hamtuurra wal dhorgaa ayata quraanaa keessatti. Maaliif yeroo haraaminaa san gaafa sanuu barataa jaami'aati akkam haraaminaa isaa wallaale moo akkamitti yeroo san halaal ta'ee isa biratti amma haraam ta'edha. Gaafiin kana nam tokko tokkommaas waraqaadhaa fi isa wal bira kaayanii Sheekh Muusaa fi isa wal bira kaa'an. Namni kan madaalamuun beekumsaani malee waraqaadhaanii miti barreeffamaanii miti ulamaa'iin tagandaasii miti mas ulamaa'iin tagandaatii miti tanaannootii miti andima jimmaadhaa akkiin itti ilaalu akka nama tokkootti jimaan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa cufa waan dachii tana keessa jiru isiniif hin uumee jira abbaa haraama jedhu daliila fidata abbaa haraama jedhu daliila fidata dhageeffadhu Rabbiin waan dachii tana keessa jiru hunda isaa isiniif hin uumee jira asii waa hundaatu halaal abbaan haraama jedhu waan daliilli keessaa zaahiran wanni kun keessaa haraami jedhee daliilli keessaa sii fuudhe malee wanni dachii kana keessa jiru hundinuu Rabbiin ilma namaatiif uume si galee abbaa haraama juutu daliila haraama ta'e daliila haraamaa itti fidata adillaan takkittiin tacaatiin haraama jettu takkallee hin jirtu tacaatiin takkallee haraama jettu takkallee hin jirtu Rabbiin waan dachii tana keessa jiru hunda isaa isiif hin uume jira haraaminna ammoo abbaa silaa haraami jechuun daliila haraaminnaadhaa fidata irraa beekteen jira akkasumas nam tokko kitaaba if dura kaayetti an kitaaba if dura kaayellee kitaaba abaluu ta'ullee yoo wallaale kalootaa uffatee kitaaba if dura kaayee ummata harargeedhaa hin sodaatinaadha parsantiin dhibbarraa 45 nu keessa jirti isaan keessa namni jiru parsantii 15 jira ilaa haddii kana deemnee namni Ustaad Ahmad dibbii tanarran sii qabaa hoolaan abbaa gaarii qabu idduma ala kaayee rafaa jedhanii qaallichi akkas ta'e bar itti fufe. Jalqabumaa namni gartee parsantii dhibbarra 45 nu keessa jiranii harargee keessa nama parsantii meeqaa jira parsantii 5tu jira akka islaamaa waa hallalchamoo fakkeenyaaf shayini tokko akka islaamaa waa hallalcha akka gartee naannootti waa hallalchu namni tokko kitaaba rabbii if dura kaa'ee osoo namni gartee gaara keessatti ijoolleen teenya warri amantaa tokko himatu warri foon tokko himatu qaama saalaa walirraa ciruu ni jiraa miti osoo namni keenya gartee qaama saalaa walirraa muru osoo makiinatti wal harkisee namni keenya waan miliilqa Oromoo irratti hin dalagin Oromoo irratti walirra dalagaa jirtu tanarraa naasa'in akkamin namni jaahiliyyaa duraa tana uummata keenya osoo kitaaba dura kaa'ee maqaa amantiidhaatiin waan kana akkamiin fayyadamuu danda'eera kan hin jiru nuti Diktoor Muhammad Kamaalis ta'ee namoota warra jibacaatiin haraami jiru yaada isaanii kabanya nuti illeen akka keenyatti an akka ijoollee gartee nama harargeetti namoota halaali jees haraami jees arrabaan namoota gurguddaa akkan arrabsine akka dhaamsa kiyyaatti nama arrabsuun waan san gartee yaada isaa arrabsuun yaada isaa mormuudhaaf mirga qabda namni yaada fi ibsachuullee mirga qaba halaali jechuudhaaf mirga qaba haraami jechuun mirga qaba waan keenya namni tuquu hin danda'u waan keenya namni harkaan tuquu hin danda'u anammoo wani inni jedhu nama arrabsuu nama xiqqeessuu suuraa namaa gadi garagalchuu haadhiifnu arraba keenyaa illee namallee haa eeggannu guyyaa qiyaamaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa arraba kanarraa nu gaafachuu ta'a wani ni isin jechuu barbaade waraqaan beekumsaa miti beekumsi sammuu namaa keessa jira kanaaf akka nama tokkootti wani ni isin dhaamu nama tokkollee jechaan ittiin bu'inaa hoggaa haasoytanillee jecha kabajaadhaa ka ulfinaa nuti namoota waa hedduu waliin nuudha nama gartee ummata gartee waa hedduu waliin nuudha amantaa waliin nuudha oromummaa waliin nuudha mungkin ati intala arsii qabaachuu mala harargeen intala arsii fuudhuu mala
إبجلا قبدي أرسني أنت الهرج إبجلا قبدي نمنه هو المختار جت خبجارا قلت خبجا فيدمنه يو وجين دمنه إربرة يا رجال يا دن بدأ أحمد كو دكتور كنت أنا كوفن عليه أستاذ محمد هيا بشر هيا يعني واني نينجا جوار بعده جت هما أرد بته ويا بروتي شنويت غافو وانو خندا بته نمني جت هما دبته نمني سبب أغرته إساتي نمني ولد تبوي نمو سبب ساتي جتاو نمني ولتوكه خسبب ساتي نمني وله قدر راكبا جت غاري هافيا دمنو gocha gaarii ka fayyadamnuun dhaamsa obboleessa keessaniiti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irraa isinii guutiin jira. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زيادة تكو كان الرتي دبلو في بربادو خيسا توقفا نتواي أجندة جماعة خنا درمان ربين كني سبحانه وتعالى وحيين قيا خيسا نمت بودا سنجرتو ربي يرون في جبت ربي اللي خجبها أو جامتي والرب وان ربين حلال قديه وقائل من ما خنا مخلوق إساتي أومي مالف حرامي ستني ربين قرآن خيسا ترتيبا نكنا لفنو خايجرا توقو خان وحيين قيا خيسا بوليس نمت بوتين جرت طيب مي جماعة هما دمو كما دي بي غربو فودنو فرشو مال الرا أومشمت مال الرا هندي فهمت سلا بابا خنا سلا خاو بربادو جارو مو حديثة التلا فججرا سلا وان فرشون الراهو جتم تسن سلا دوينس سلا غرتي يخاو الرافقاتو قبنا الله وان سلا فرشون الراهو جتم تاكيفا ادامي خنا اتسانو هم اربادو دي اجندا ورمو اولي خناتي اوفيت خاصا جرا ورمو اوفيت غودسا جرا osoo deeman viidiyoo tokko yoo agartan sheeticha kursii fudhatee taa'ee kitaaba dura kaa'ee parsantaa 100 keessaa Harargeen parsantaan hanga Arsii keessa jirti jedhe. Yaa akhi Harargeen biyya namaatiif maal gooti dachii dhiphate moo dachii amma silaa waa hedduullee gandummaadhaan hin jetta waan ta'eef hin dhiifna. Haatee subeera kunna. Kumaatamaan la'amuun dhibba keessaa parsantaa 100 keessaa eenyu tajjiraa jenne warra oliiti Harargee tana jiru. Osoo ni fakkeessanii silaa dubbatullee baannee silaa wayya ture garuu nuti ijoollee warra asii olii keessaa ijoollee gandummaan feene jira ijoollee nus jaalattu nus kabajjuu jira akkasuma ulamaa ollee hedduu jira sababa nama tokkootiif jecha biyya namaallee tuqullee barbaannu yoo ammoo namtichi sun seeratti kan dhiyaanne taate hoolan abbaa gaarii qabu duma ala kaa'ee rafaa jiran maaltu akka duuba kana jiru walumaan beeyna nuti dhukkuba hin qabnu dhukkuba gandummaallee hin qabnu nuti qalbiin teenyas qulqulluudha onneen teenyas qulqulluudha gama biraatiin Harargee jimaan Harargee keessa jiruu fi jimaan bakka biraa jiru waladda abbaa kiyya qaali akkanatti biqilee laa shankoora fakkaatu laa na nyaadhu siin januma seente mogalta abbaa kiyya qaali Allah gaafa haniida kana garaatti gadhaattee itti gallulluuqatte yaa baleessa qoy mii yaaddanii bara meeqa namni ilmii waan haraamiin ni barata arraa miti bara meeqa hoggasin lafaa kaatanii gartii guyyaa keessa waan haraamistan abbo tayyib Alimman gurguddaadhaan akkamitti nama ammas walitti fiiddan ammas akka Ahmad jedhu. Ani baramma khayyaa yoonan dhaqe jaamiyaa yoonan dhaqe waraqaa naman qabaaran wayi. Profeesar ettan profeesaraa fi alimummaa kamtu rukda maal profeesara rabbiin hin moggaafne. Hogga alim